La. Maaliin isa rukutan? Dulla. Dulla. Eenyuun maka isa rukute kun? Mogol Buus. Tokko maqaa isaa hin beeku. Garuu sun na tuqne isaaf tokko kaachi jiruun na rukutaa ture. Asirra na tuqani as gubbaa na rukutani dugda kana hunda walumaan na gaya. Harki kunis akkasuma. Kana hunda eegana irratti hojjetanii homaa himu an dhabe na fannisa. Waan na gooteef hin booyu. Oromoo maraasantu karaa jiraaf booye. Ilma Oromoo maraaf. Laal. Jaarsa ganna ta'uu baataa maati. Badiin ala akkana ta'e. Dhaabatana geeddaru waan biraa qabu. Hundi tafni kun yoo amma saalfii fi yaasuudhame malee akkanatti kana kuwan faana keessa akkasuma. Yeroo sadii ka haada na kaaya. Haada ilma namaatiif malee anaa jaarsaa kana yeroo sadii haada kaayanii maangurra baasanii itti waytan harkisan dhugaa himtaa jedhanii na teessisan. Wanni himuun jiru kanuma jedhee ammallee na deebisan. Dhugaa him jedhan. Dhugaan an qabu kanuma dhaaba kana waliin jiraachuu malee rakkoo takka hin qabu badiin geegessine. Waraana keessan turre hangoon qabu jaarsa biyyaati. Yeroo sadii kaa'anii na kaayame. Qaxxatan. Yeroo afuraffatti wayyaanee geeddaraa turte dhaaba bututtuu kana jaalatta. Ji'a lama ga'uuf jirra. Takkaa nutti hin dhufne. Achi teettee shira xaxxa. Eega fannifamuun irra sii jiraate, eega risaa san dabadabuun irra sii jiraate, eega kana didde kormummaa teetana si kolaafna jettee anaa ganna kana karabbii kiyya ragaa qabu. Ragaa qabu. Kolaanfamee irraa bahe ilma 30 dhale. Maal abbaa keetiin kolaaftaa. Nooti jedheeni eega fuudhanii 2-3 wayyaaneen nama keenya akka godhaa turte si goona naan jedhanii aggaammi nafa saala kiyya irratti yeroo meeqa godhanii wanni irra dinnaganii jiru. Bakka. Imbooye amma nagartani. Yeroo tumamuun boonne, yeroo fannifamuun boonne amma keessoo kiyyatti kan dhagayame. Yeroo Oromoon biyya baatee muummichi ministeeraa Oromoo tahetti wayita Oromoon naxaa baatetti wayita Oromoon akkana taatu. Wanni naan jammarame kun ammoo nama maraaf wayita karaa jirtu hawaasa na duuba tafe kajarri tun badii akkasii itti deemu jirtuuf boo'e malee tiyyaaf wallahi rabbillee ragaa qaba isiillee ni akka ajabattuu tazzabbi ilaalte namni dhagaan akkanaa maal naan jette haga naquutu san nan dhukkubnellee booyuu dhiisi waa xiinxala akkasitti taa'e ija nurra qaqqabadhu naan jedhan rabbi waliin na uume ijallee gadi hin qabanne garuu kana booche godina Oromiyaa kee jiru waliin teessoo muummicha ministeeraa guyyaa tokko dura muummicha ministeeraa bira taa'ee akkana ta'uun kiyya sababa saniif akkana ta'utu na booche bakka kana galatoom. Wani dhagayaa ture oboon simanne haajinii uummatallee simachuusuu dhoowwee uummanni biyyaa ummanni Harargee nuti qabbalee nu teessisee jaarrolee fi waliin dargaggeessa waliin haga ammaa hawaasni sirri marra jiru nutti hin baane wanni gufuutti ta'e haajiin du'uu qabaa wanni jedhamu foormishinii dhagayaa ture. Yeroo ammatti Oromoon akkas waliin godhuu jedhee dhugaatti hin fudhanne taa'e isima santu tahee naannoo sanii waltajjii jira. Sirba jira, tapha jira, bakka na fidan san dargaggeessi gara garaa dhufee achirratti bashannanni guddaan jira. Namni raree hin jiru birumatti haala gammachuutiin uummata sana dhageessisaa. Debii tiyya haga hawaasni dhagahu, dhawaa tiyya haga hawaasni achirratti bareessuun
miseensa isaanii warra isaan geeddaru haa ta'u malee bakka na tumanatti adduma na tuman waraana isaa Adii Baaloo jedhama. Jaarsa sanillee haa kiyyan miidhine malee miseensuma dhaaba kanaa ture isallee tuman jechaadha. Bakka tiyyaan hin geenne tuman Adii Baaloo jedhama. Garafamee haadalleen hidhamee na dura haadallee irraa hiikanii garafan jechaadha. Achi keessatti ammoo nama biyyaa keessaa gandi guutuma jira. Fakkeenyaaf Muhammad Tajuddin, Ahmad Daawud warri achi keessa jiru yeroo akkasina godhan ka argu tokko tokko isaaniitiin haasawa isaanii zooniin Luugoo sun guutumatti waltajjiirra jiran guutumatti garuu isaaniit achi nan finneen hanqisanii armatti narratti shira xaxanii warri waltajjii irratti banamusu warra Luugooti. Harargeen bakka bakka an hin beekne ta dhuftellee ni jirti. Hawaasni bakka jiru Harargeedha. Akkasina godhaniif illee isaan gammachiisuudha. Isaantu isaan geeddaree kana jechaadha. Bakka manatti ammoo itana qaban intalumaan dhalee Kulsumaa Haji Abdurrahman jedhamti. Isitu nu bira jira. Lammata irratti Bilqiisaa Sheeyaa jedhamti. Niitii gurbaa kiyya ka bulchaati. Sadaffaa irratti Anabee Ahmad jedhamti. Niitimaa ilma kiyya kan lammaffoo fi warra kanan na bira jira nama sadii na bira jirani. Ani yeroo sanitti tuyyuu wayita isaan na qaban alatti na deemanii bakka haala isaanii waan dur beekuuf abaawoon nama hedduullee as dura wayita ajjeeftu danqarat ajjeesuun haadan ajjeesuun haalli garmalee sirra dalagamurra xiyyiitiidhaan manuma kee duratti si haadhoof foon kee akka allaattiin alatti hin nyaanne kan karoora baafadhe sidaajaa kiyyarraa bu'uu dide lama sidaajaa gubbaan na rukutanii namicha na rukute dullaa harka qabee eegaa wal qabneen booda kawaahila ammoo qawwee narratti qoraasee dhawamte adoonaan jedhu na dhayi jedhee deebii adoorratti deebisu ijoolleen tiyya sun abbaa kiyyan du'inii waliin deem naan jennaan ijoollee kana garmalee hin godhu ijoolleen tun akka malee ta'urra bakka ijoolleen tun hin agarreen na ajjeeftu jedhee qaxxitaa isaa waliin deemuu danda'ee eega achi geenne waan dura sitti hime san irratti hojjette jechaadha. Hidhannoo afaan gaddeebiftee hidhaarraa gaddeebiftee midhii guutuu akkasitti deebifte. Tokko qawwee dhammee qaba tokko gommaa qaba jechaadha. Akkasitti qabde millaaqiin irra hin jirtu. Namni jedhan bifatti diimaadha. Dheeraa namaatii qumatii hojjaa qaba. Kaan maqaa isaa beekuu hin dandeenye nama furdaa gurraacha martiin armarraanii gaddeebitu lachuu martii qabdi. Garuu gurraachi suni martiin isaa foohaadha nama gurraacha. Kun ammoo diimaa magaala isaati lachuu nama dhedheeraa maqaan isaa Mogolbus jedhee ka himame alaafii waraana saniitiin naan jedhan akka dhaga'itti. Qaamni isaa waliin hidhatee jiru himsiisaan himne harka dhabdanii jedhanii kana tumurraa fuudhee nama narra dabalee jira. Inumaa adoo ka duraanii akkasin na tumu ka biraa daraan na jabeessuu malee namni narraa furtoo godhan jiru isaan keessa. Achitti dhoowwiti nu iddoo keetti namni narraa dhoowwulleen achi silaan jiru qaama achi jiru san keessa namni narraa ittisuu danda'u kanaa kadhatulleen hin jiru jechaadha. Warra isaan waliin qurxii isaan waliin guutuu bahe nama waltajjii isaatti marame nama isaan nyaachisee obaase nama isaan achi qubachiisee waan ta'eef isu warra gammachuu qabu malee warra narraa ittisuu miti. Warri silaa narraa ittisu ka yookaan irra du'u bakka saniin nan agarre jechaadha. Luugoo keessa ganda wadhakkaadha. Luugoo keessa iddoo sam boqqolloo jira. Boqqolloon midhaan qabdu jira. Muuzii jira. Gandi gaawaa gamana masee jira. Biiroo gandaatiin qixxetti carii keessatti biiroo irraa diqoo achi fagaattee achi keessa jirti. Iddoo Luugoo jedhamti ifa jechaadha. Akkasitti abbaasisee addaan hin yaadadhu warruma harargoota ollaa kennaa sanii abbootiin wayituma obruu dhaqanii maqaa obruu saniitii fi muuzilee san addaan baafatu wayita achi dhaqee addaan hin baafatanii obroo ta'an addaan waan hin beekneef garuu ganduma keenya ganda ijoollee ganda harargeeti jechaadha. Obruu afattee qubattee achi jalaa duulti jechaadha. Amma duratti nama 11 turte
amma ammoo kaleessa adiqaatuutti dabalamte jedhanii heddumti sii namaan galu.